Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a qophii ispoortiitiin dhufne waayila koo Zalaalam Taaddasaa asitti argama kan yeroo baay'ee karaa reediyootiin sagaleedhaan xiinxala ispoortii isiniif kennu har'a viidiyoodhaan asitti argattu Zalaalam baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Kan irraa dubbannu jijjiirraa taphattoota ganna kanaatiin wantoota deemaa jiran eenyutu eenyuun fidatee ka jedhu irraatu haasofna. Egaan Piriimiyer Liigiin ka 2024-25 erga xumuramee amma ji'a ol ta'eera. Ergasii kilaboonni bakka qaawwa duraan ture guuttachuudhaaf gabaa taphattootaa irra jiru. Kanaan wal qabatee haga yoonaa waan jirurraa ni haasofna bal'inaanii maaltu xumuramee maaltu immoo deemaa jira kan jedhurraa dubbanna. Zalaalam bal'isee nutti garuu jalqaba dhiyeenya kana kan bal'inaan dubbatamaa jiru dhimma Chelsea fi Arsenaali. Chelsean taphattoota hedduu walitti guuree qallabee gurgurata Arsenaal immoo irraa fudhata jedhanii namoonni waan hedduu dubbataa jiru. Kun hagam dhugaadha maaltu deemaa jira gama Chelseas gama Arsenaaliinis gama kilaboota kaaniitiinis waan jiru ni dubbanna. Arsenaal zalee Chelsean garuu maaliif haga kana taphattoota ofitti guuraa ammoo jifataa hedduu fidee erguma dhiyeenya kanaati jifataa tokko argachuudhaaf irra deddeebiidhaan bitaa ture. Bara kana taphata Brazil kan Brighton ture João Pedro fide ittiin milkaa'eera kilaba World Cup World Cup irratti illee goolii galchee fi milkaa'eera. Haga dhufee Pedro ga'utti mee Chelsean jifataa meeqa bite birrii meeqatti baase? Ayyee galatoome Hamzaa. Chelsea irratti yoggaa eegallu Chelsean taphataa sarara fuula duraa jabaa tokko argachuuf yoo xiqqaate taphattoota sarara fuula duraa 19 eenyuma kana mallatteessisee jira. Kun immoo erga Ted Boyle abbaan qabeenyaa Chelsea haaraan Roman Abramovich booda Chelsea bitanii booda kan galmaa'edha jechuudha. Taphattoota 19 Chelsean bite keessaati amma kan milkaa'ee fi ka fakkaatu tapha jalqabaa irratti jechuudha. João Pedro fakkaata. Club World Cup irratti galchii 2 lakkoofsee galchii 2 Chelsea kan ittiin jalqabe immoo kilaba isaa duraanii Fluminense irrattidha. Chelsean taphattoota sarara fuula duraa jajjaboo barbaacha kan akka Nicolas Jackson fas mallatteessisee jira. Taphattoota hedduudha kan mallatteessanii garuu milkaa'uu hin dandeenye. João Pedro garuu waan jaallatan fakkaata. Taphattoota 19 mallatteessuuf yoo xiqqaate paawundii miiliyoona 600 baasii taasisanii jiru yeroo gabaabaa kanatti. Bara kana João Pedro erga mallatteessisanii amma immoo taphataan biraas dhufaa jira. Brazil irraati Palmeiras irraati cinaa fuula duraa irra kan taphatu yookaan wiingerii kan ta'e Stevia ka jedhamu. Innis umuriinsa waggaa 18 gara paawundii miiliyoona 29 mallatteessanii jiru. Kanaaf amma Pedro argannee jirra. Jackson faa bahuu qabu, Madueke faa bahuu qabu jechaa jiru. Tapha bara darbe yeroo akka kana taphattoota 42 ol qaba ture Chelsean. Taphattoota 42 kana maal godhee leenjisaa? Taphattoota inni fayyadamu taphattoota 11 taa'umsa jijjiirraa kan hin kaa'u taphattoota muraasa. Kanaaf nan barbaachisu jedhee Enzo Marescanis baruma darbe gara Chelseatti yeroo dhufu hedduu dhiphina keessadha kan ture leenjisaan kun. Garuu Guardiola jalatti hojjeta waanta tureef murtoo fudhachuu irratti sodaa hin qabu, iftoomina qaba. Taphattoota hin barbaanne bahasin hin barbaadu jedhee yeroo gabaabaatti taphattoota kan akka Sterling faa kan akka Ben Chilwell faa taphattoota hedduu kilabicha keessaati akka isaan bahan taasisee taphattoota gara 20-25 caalleetiin hojjetaa tureera jechuudha. Bara kanas osoo hin turiin amma Jackson yeroo dheeraan turre Madueke yeroo dheeraa hin turre deebisee gurguraa jira. Garuu galmi isaanii immoo Arsenaal turraa gurrataa jiru. Amma taphattoonni Chelsean gurguru yookiin immoo gadhiisaa jiru kuni taphattootuma ciccimoodha. Garuu ofitti waan baay'iseef lafa kaa'uu dhabeefaa waan godhu fakkaata. Namoonni kanarraa ka'uun Chelsean gaafa taphataa lafa kaa'uu dhabu gara Arsenaalitti. Ammoo seenaa waliin qabus. Taphataa hedduu Piriimiyer Liigii keessa Arsenaal baay'inaan kan fudhate Chelsea irraa akka ta'e numa beekna. Kan yeroo Arsene Wenger jiran irraati yeroo jalqabnu Peter Cech faa yaadachuu hin dandeenya. Peter Cech ga'umsa saasa olaanaa Chelseatti erga xumureeti gara dulluma isaa gara Arsenaal dhufe. Willian ga'umsa saasa guddaa Chelsea keessatti xumure gara Arsenaal dhufe. Garuu erga Mikel Arteetaan gara leenjisaa Arsenaal erga ta'anii taphattoota meeqa bitanii jenne yoo ilaalle Kai Havertz faa, Jorginho faa, ergisaan Raheem Sterling faa dabalatee Kepa bara kana miiliyoona 5 kan mallatteessan dabalatee walumaa gala Arsenaal taphattoota Chelsea mallatteessuuf erguma Arteetaan dhufee qofa gara paawundii miiliyoona 130 baasii taasisee jira.
kilaboota masaan walii ta'an London keessatti argaman garuu immoo taphattoota Chelsea hin barbaadu jedhu immoo irraa fudhachuutiin Arsenaaltu dursaa jira. Dhufanii immoo garuu fayyadaniiru kilaba kana Arsenaal irraa fudhatee itti fayyadameera hagam kilabichaaf bu'aa buusan kan jedhus. Fakkeenyaaf Sterling fudhannee olaalle Sterling Chelsea keessatti taphataa fayyaduun turre. Gaardiyoolaan waan isan barbaachisineef gurguree taphataa kan. Sterling miindaan isaa guddaadha. Arsenaal dhufee taphoota muraasa irratti kan inni hirmaate galchiin lakkoofsas muraasa ta'uu danda'u. Dhiibbaa uumeeru yookaan garaagarummaa fide hin qabu. Joorjiiniyoon yeroo muraasa tajaajilee jira garuu gara dulluma isaatti waan dhufeef hedduu amma kana fayyadeera jechuun dandeessu. Arsenaalis waancaa kan injifate waan hin qabaanneef dhiyeenyatti taphattoonni Chelsea irraa dhufan tapha Arsenaal hedduu jijjiiraniiru jechuun hedduu ulfaata. Wiiliyaanis akkasuma. Peter Cech yeroo muraasa tajaajilee jira. Yoo dhibee bara kana taphattoonni kan akka Madueke fa'aa kan akka Kepa fa'aa karra eegaa gaarii ta'anii Arteetaatiin tajaajiluu danda'u jedhamee eegama garuu hagas mara Arsenaal keessatti dhiibbaa kan fidan jechuun hin danda'amu. Bara kana keessaa ganna kan jijjiirraa ganna kanaatiin bal'inaan kan dubbatamaa jiru waa'ee taphattoota Arsenaali. Arsenaal keessattuu bara darbe rakkoo isaa guddaa akka ture kana hunduu beekuu ka kilabichis beekuu fuuldura irratti injifataadha. Kan miidhamaan dhabeera ammoo taphataa injifataa cimaa tokko kan fuulduratti bahee goolii lakkoofsisuu hin qabu jedhaniiti kan irraa dubbataa turani. Barana garuu rakkoon sunituu jiru rakkoo sana irratti xiyyeeffachuu dhiisee inuma karra eegaa fi gidduu irratti xiyyeeffatee jedhanii dubbataa jiru. Akkaan kan odeeffamaa jiru taphataa Gyökeres jedhamu. Sporting Lisbon irra. Age yoonaan dhumne dhimma falmii isaa ta'ee jira. Amma age ammaatti maaltu jira jijjiirraa walumaa galatti age amma eenyutu maal fidee kamtu xumurame kan Liverpoolis haa ta'u kan Man City's kan Manchester United's kan Arsenaalis meerraa dubban. Ka Arsenaal irraati yeroo jalqabnu kan Arteetaan amallee isaa baay'ee na ajaa'ibaatiin. Bara darbee waggoota 2-3 darban sababoota waancaa dhaba keessaatii tokko kan ta'e taphataa galchii hedduu lakkoofsuu fi yoo xiqqaate galchii 20 ol kan lakkoofsuu fi waan hin qabneefidha. Taphattoota sarara cinaa fuula dura taphatan Saakaa yookaan Martineelii yookaan Trosaad irratti qofa hundaa'ee waancaa Pirimeer Liigii injifachuun hedduu ulfaata. Lammaffaa taphattoota sarara gidduurraatii yookaan foolsinaanii taphatanii taphattoota sarara gidduudhaan akka Gaardiyoolaan Kevin De Bruyne fa'aa taphachiisee waancaa injifatee dhiyeenya akkas gochuunis hedduu ulfaata. Arteetaan rakkoonsaa sarara fuula duraati. Kan inni mallatteessisu garuu yookiin karra eegaadha yookaan sarara gidduudha yookaan sarara ittisaati. Haga ammaatti yoo xiqqaate karra eegdota 5 ol yoo xiqqaate mallatteessiseera jechuun danda'ama. Arteetaan gara Arsenaal erga dhufe raayaa qaba. Keepaan karra eegaa jabaadha. Kan isa barbaachisuuf dursa kennuu qabu garuu taphataan sarara fuula duraa ta'uu qaba ture. Fakkeenyaaf warroota amma mallatteessan keessaati Christian Norgaard dursaa taphattoota Brentfordidha taphataa jabaa Denmarkidha. Thomas Parteytiin bakka bu'uu ni danda'a. Zubimandiin dhufee jira. Zubimandiin Real Sociedad keessatti taphataa ajaa'ibaati Spain keessattis ni beekna. Real Madridis barbaadaa ture taphataa akkaan jabaatee argatee jira. Taphataan kun immoo sarara gidduu irratti humna jabaa biraa ta'uu ni danda'a Arsenaaliif jechuudha. Garuu sarara fuula duraa irratti rakkoon haga ammaa furameeru hin jiru. Saakaatiin eenyutu bakka bu'uu danda'a yoo miidhame taphataa jabaan. Saakaan bara darbe miidhame Champions League irratti Arsenaal hagam akka miidhame arginee jira. Taphataan isa bakka bu'u jabaan hin argamne. Martinelli yeroo ga'umsaa gadi bu'u irratti al takka Trosaad taphatu iyyuu malee Arsenaal nama jabaa bakka sanarraati bakka bu'u hin qabu. Keessumaa sarara fuula duraa irratti Gabriel Jesus taphataa galchii hedduu lakkoofsu miti. City keessattis ni beekna taphataa gaariidha garuu taphataa irratti hirkattu miti waancaa injifachuudhaaf. Bakka sana furuu maaliif akka isaan hin barbaanne hin beeku. Kai Havertzin Chelsea irraati fidanii jiru. Kai Havertz taphataa sarara duraa ta'uu caala playmaker yookaan taphataa sarara fuula gidduu irraati gara fuula duraatti bahee taphatudha. Kanaaf rakkoo galchii hedduu lakkoofsuu Arsenaaliif furuu kan danda'u miti. Xiyyeeffannoon isaanii Benjamin Sesko ture. RB Leipzig maallaqa guddaa gaafate gara paawundii miliyoona 80tti kan siiqu. Arsenaal gara 60 kennee jira. Lammaffaa Gyökeres Sporting Lisbon irra taphataan kun ajaa'ibadha. Kanaan dura Coventry keessa Championship keessas taphataa tureera. Hedduun barbaadamne. Brighton keessa taphateera. Hedduun barbaadamne. Ruben Amorimtu gara Sporting Lisbon fudhatee ga'umsa ajaa'ibaa kan argisiisu taasise. Achitti tapha 103 taphatee galchii 97 taphataa lakkoofsadha waggaa 2 keessatti.
Kana jechuun taphataa hagam jabaa akka ta'e sitti argisiisa. Shaampiyoons liigii irratti siitii irratti galchii hedduu lakkoofsi argineerra. Arsenaal taphataa kana fudhataa jedhamee eegamaa ture. Benjaamin Seeskoo fi Gyökeres kan isaan amma adda baasaniiran. Amma gidduu kan Andree Beertaa Daayiriktarri Arsenaal gara Poorchugaal deemee Sporting Lisbon waliin haasa'ee gatii isaan gaafatan gadi buusuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e RB Leipzig akka isaan nahanii gatii gadi buusanii taphataa kana Seeskootti gurguraniitiif karra kan saaqe fakkaata. Sababni isaa erga dilbata darbee hin haasofne odeeffannoon har'a ganama bahaa jiran garuu Arsenaal ammayyuu Gyökeres mallatteessuudhaaf Sporting wajjiniitiin waliin dubbataa jiran jedhamu jira. Taphaticha wajjin walii galameera, miindaa walii galameera, kontiraanni waggaa 5 walii galameera. Odeeffannoo jijjiirraa kana kennuutiin hedduu kan amanamu Fabrizio Romano immoo amma daqiiqota muraasaan dura karaa kamiyyuu ta'u jijjiirraan Gyökeres gara Arsenaalitti utuu milkaa'uudhaa baateyyuu carraa Manchester United taphataa kanatti argatu hin jiru. Hirmaannaa Champions League waan hin jirreef jedhee guduunfee jira. Kana jechuun Gyökeres miindaa isaarraayyuu haga miiliyoona 2 ta'u hir'isee Arsenaal galuudhaatiif aarsaa hundumaa nan kaffaladhee qophaa'ee jira. Sammuu isaa keessa kana qofatu jira jedhamaa jira. Sammuu koo keessa Arsenaal qofatu jira jedhanii dubbataa jiru. Kan biraan dhimma Liverpoolii shaampiyoonaan bara darbee Premier League kan nyaate. Taphattoota akka Alexander Arnold fa'aa Diego Jota fa'aa du'aan dhabus bakka isaanii garuu taphattoota jechuun taphattoota fiffideera kabaasus jira fuuldura jifataa isaa fa'aa Darwin Nunes fa'aa of keessaa akka baasu dabarsee akka kennu murteesseera Diazis bahuuf jedha kanaan wal qabatee immoo gama Liverpooliin waan jiru. Liverpool yoo ilaalle shaampiyonaadha taphattoota jajjaboo qaba garuu iskwaadii bal'aan qabu ture bara darbe taphattootuma jajjaboo 11 ture kan inni qabu. Garuu bara kana jijjiirraa milkaa'atee gaggeessaniiru jechuun ni danda'ama. Florian Riis Leverkusen irraati gara paawundi miiliyoona 440tti kan siiquun mallatteessanii jiru. Milkaa'ina guddaadha taphataa ajaa'ibaati. Lammaffaa Frimpong taphataan kun addadha. Arnold bahee jira. Bakka Arnoldiitiin olitti Liverpoolin fayyaduu danda'a jedheen amanani taphataan lammii Neezerlaandii kun sababni isaa Xavi Alonso yoo barbaade itti sarara taphachiisa ittisa cinaa irraa yoo barbaade taphataan kun gara sarara fuulduraatti darbee hin taphata bakka sarara fuulduraa yookaan istiraayikerii waliitiin illee taphachuu ni danda'a gidduu taphachuu ni danda'a Arnoldiitiin olitti ittisaa fi attaakingii yookaan jifachuu irratti Liverpoolin taphataa fayyaduu danda'a yoo xiqqaate yeroo Leverkusen taphoota 59 osoo takkayyuu mo'amin deeman yoo xiqqaate gara goolii 20tti kasiiku fi asistii 20tti siiku galmeessee jira. Taphataa ajaa'ibaati taphataa sarara ittisaa ta'e kana. Kanaaf Frimpongin argatanii jiru sarara fuula duraa irratti immoo Nunes gara Naapoli deemuu isaa kanaaf umti. Kun wanta murtaa'eerudha. Naapoli kan deemu yoo ta'e immoo Hugo Ekitike taphataa jedhamu. Frankfurt irraati mallatteessuudhaaf jedhu inni immoo paawundi miiliyoona 100 gaafata. Isaaf Isaac keessaati kan mallatteessina kan jedhu irratti Liverpool amma kan danqamee jiru fakkaata. Lammaffaa Diaz gara Bayern Munich yookaan Barcelona deemuu isaa waan hafu miti. Bakka Diazis taphataa tokko mallatteessuu danda'u kan isaan gaafataa jiran Ezeedha. Eze immoo Arsenaalis hin gaafataa jira. Tarii bakka Diaz bakka Diego Jota du'aa waan dhabaniif akkasumas bakka Nunes taphattoota sadii yoo xiqqaate malee Liverpool gara garee isaatti dabaluu danda'a jedhameeti kan eegamu. Karra eegaas mallatteessisee jira. Gidduurallee taphattoota eeggataa ta'uu danda'an biraallee kan mallatteessisee ni qaba. Liverpool jijjiirraa taphattootaa milkaa'aa ta'e gaggeesseera jechuun ni danda'ama. Ayyee Zalaalama amma haala amma jiruun kilaboonni amma bakka qaawwa isaanii ilaalanii kan fidanis jiru taphattoota kan fiduuf deemanis jiru. Garuu haga ammaatti waan jiru irraa kaane. Taphii amma ji'a tokko booda ni jalqabama Premier League England. Ji'a tokkoof torbee tokko qofa. Eenyutu dhaabbii gaarii irra jira jettanii kan Manchester Unitedis hin dagatin. Manchester United taphattoota hedduu gataa jira. Baay'ee immoo fidaan jiru. Birayaan Buumoo fa'aa wajjin maqaan isaa guyyaa 40 erga marii jalqabanii. Haga ammaatti waan jiruu fi haala kanaan haala amma dhaabbii amma jiruun haga ammaa taphattoota fidaniis ilaalcha keessa galchite. Fuulduratti eenyutu sodaachisuu danda'a Premier League bara dhufuutiif?
gara guduunfaa sanatti osoo hin darbiin dura jijjiirraa taphattoota gurguddoon gaggeeffaman keessaa kaleessaa farratti kan dhaga'aman Tottenhamidha. Tottenham Mohamed Quddusiin West Ham irraatii paawundii miliyoona 55 Morgan Gibbs White immoo Forest irraatii akkasuma naannoo miliyoona 60tti kan siiqu mallatteessanii jiru. Kun jijjiirraa ajaa'ibaati isaanii fi taphataa sarara fuula duraa sanii dabalu jedhameeti kan eegamu. Brentford taphattoota hedduu dhabaa jirti. Brian Mbeumo ni dhabu akkasuma Forestis taphattoota hedduu dabarsee. Forest bara darbe gahumsa ajaa'ibaa argisiisaa ture. Taphattoota hedduu dhabanii jiru. Warreen kun kana ta'anii soo jiranii bara dhufu morkii Champions League fi akkasumas waancaatiif kamtu qophii jabaa taasiseera kan jedhu yoo ilaalle Manchester Cityin ji'a amajjiirrattidha garee isaa deebisee ijaaruu kan jalqabe Pep Guardiolaan. Amajjiirratti yoo xiqqaate paawundii miliyoona 200tti siiquun taphattoota gara 5tti dhiyaatan mallatteessisee jira. Isaan keessaa Omar Marmush fa'aa, Kusanov fa'aa, Rice fa'aa kaasuun ni danda'ama taphataa sarara ittisaadha. Cityin ganna kanas taphattoota mallatteessisuu ni qaba. Liverpool bara darbe taphataa tokko sun mallatteessisiin kan xumuree bara kana maallaqa guddaas argateera. Shaampiyoonaa ta'ee xumuree hirmaannaa Champions League bara dhufuurraa argata. Isa bara darbeerraa argatee jira. Galii guddaa qaba jechuun danda'ama. Baasii guddaa waan hin baasineef taphattoota murteessoo ta'an ni fida jedhameeti kan eegamu. Arsenaal taphataa sarara fuula duraa jabaa kan itti dabalu yoo ta'e Benjamin Sesko yookaan Gyökeressin kan mallatteessisu yoo ta'e garee jabaa ijaaruudhaatiin Arsenaal waan dursaa jiru natti fakkaata. Sababni isaa sarara ittisaarra yoo ilaalte taphattoonni 4 bestii ta'anii yookaan jajjaboo ta'anii hiriiraan filtee taa'umsa jijjiirraarra kan ta'an taphattootuma isaanii ol jaboo ta'uu danda'anidha kan jiran. Sarara gidduurra Rice fa'aa, Zubimendi fa'aa, Merino fa'aa, Norgard kaastee yoo ilaalte akkaadaamiirraa immoo kana waan rifaas taphachuu waan danda'aniif jechuudha. Filannoo baay'ee qaba Arteetaan achirratti. Kanaaf Arsenaal gahumsa gaarii argisiisuu danda'a bara dhufu keessumaa bakka Saakaa fa'aa akkasumas sarara fuula duraa irratti immoo taphataa jabaa kan mallatteessan yoo ta'e Kai Havertz fa'aa kan gargaaru Maduekeen dhufuunsaa mirkanaa'ee jira. Chelsea wajjiniitiin paawundii miliyoona 50 walii galanii Arteetaan har'a taphataa kan akka mallatteessuuf daayirektaroota isaaf eeyyamamaa ta'uusaa ibseera kan jedhu odeeffannoon ba'aa jiru. Arsenaal sadarkaa guddaarra kan jiru natti fakkaata. Kan biraa Liverpool bara darbee durseeti hunduma isaanii gatee kan deeme. Lammaffaa Cityin dadhabu Arsenaalis dadhabuun akka isaan shaampiyoonaa ta'an isaan gargaaree jira. Kun barana waan irra deebi'u natti hin fakkaatu. Pep Guardiolaan garee jabaan ijaara. Bara kana morkii waancaa kilabootuma sadeen gidduutti wanta ta'u natti fakkaata. Arsenaal, Liverpool, Cityin taphattoota jajjaboo mallatteessanii falmii jabaa kan taasisan natti fakkaata. Jijjiirraa gammaatti kana fakkaata. United bara darbee 15ffaatiin xumuruun isaa yaadatamaa Tottenhamiin injifatamee hirmaannaa Champions League dhabee jira. Osoo waancaa sana injifateera ta'ee haalli har'a United wanti odeessinu jijjiiramu waan biraa ta'uu danda'a ture. Taphattoonni jajjaboon gaafatanii ofii isaanii dhufuu danda'u ture. Amma gaafatee barbaadee kan dhufe Maatiyaas Kuunyaa qofadha. Wolves irraa paawundii miliyoona 62.5. Brian Mbeumo kun abjuu ijoollummaa kooti Unitediif taphachuuf jedhee isaaniin eegaa jira. Isa waliin erga dubbii jalqabanii paawundii miliyoona 1-2 kan hin caalleef guyyaan 40 darbee jira. Ammaatti mallatteessisa. Rashford kilabicha keessaatii akka bahu murtaa'ee jira. Lakkoofsi 10 Maatiyaas Kuunaaf kennamee jira. Saanchoon gara kilabichaatti akka deebi'uun barbaadamu. Naapooliin gaafataa tureera. Paawundii miliyoona 25 nama bitutu dhibee paawundii miliyoona 72. United kan mallatteessise Antoonii paawundii miliyoona 86 kan itti baasanii fidan. Amma Real Betis qofadha kan gaafataa jiru. Paawundii miliyoona 20 waan argatamti. Gaanaachoodha akkaadaamiirraati gara Chelsea yookaan Naapoolii deemuu kan danda'u. Naapooliin gara miliyoona 45 walii galaan amma 30 yookaan irratti dabalamaa kan deemu kennee Gaanaachoo fudhachuu danda'an jedhus jira. Chelseanis taphataa kana kan akka eegaa jiru odeeffannoon jira. United isa bara darbe turerraati taphattoota kanneen gadhiisee haaraa fidee bakka buusee jajjaboo waan hin jirreef hagammatti taphataa tokko qofa beekna. Taphataa biraan dhufeeru immoo akkaadaamiitti kan dabalamu umriin isaa waggaa 17dha. Kanaaf United isa bara darbeerraati fooyya'insa guddaa argisiisa jennee hin eegnu garuu Ruben Amorim maal akka jijjiiru walumaan kan ilaallu ta'a. Egaan hordoftoota keenya qophii ispoortii kana ni eegallee gara fuulduraatti itti fufnee oduun jijjiirraa taphattoota ammallee ganaadha hin xumuramne ka xumurames jira ka gabaa keessa jirus kan karaarra jirus jira
Itti fufnee isiniif dhiyeessina akkasumas immoo pre-seasoniinis Premier League tun eegalin dura kan eegalu ni jira isarrattis odeeffannoo isin biraan geenya waan waliin turtaniif hedduu galatooma nagaatti.